Boya sin ati damsan si ka wala kefado. Si simpe kon. Si sa garem pe. إبراهيم خاران تنا قبه أي سنة بيتا أبويا سين أي سنة بيتا سين بيغن بيتو مالجون Mana yadayte Ibrahim fude kuban qaba aruzo salle ana jira kadima nama fude yayi Ibrahim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جر جرتو دي قرطوتا يا صوتوب الرانتنا وانا عروي سنف كمان ندوني جرا الرانتنا وني سنف كمان ندوني وهي خلي فيديو مريت الرزن تن قبودي في افتوتوب في أنا في برا ولين تاني فيديو تكسيني فخلي أمتن سنتي جرا ومثلا إن أول كبتشيسة فيديو إبراهيم متن سنة رتين وانت كتك دبچو أبربادة دوكا دبچو لف إبراهيم خاران تنا قبه أي سنة بيتا أبويا سين أي سنة بيتا سين بيغن بيتو مالجون nama dhiyan gadda wajjin nyaannee wajjin turree aruusaa hanga geessee waa hunda rakkoo bal'ooliin qoodannee biraa deemee har'aan tan wanni kun dhufnaan akkamitti iccitiin jala baasa jechuudhaaf sin beekuu haa duute anna beektus obboleessi kiyya na beekuu baattus dantaateeti. Siituu shira jira. Shira maaliif ooftati haadha ilmaan keetirratti dhugaa yoo himte maali? Nin fuudhettee ni fini dhugaa himte tunis jaartiiteeti sadis jaartiiteeti. Maaf xiqqaa jibda jaartiiteeti? Birraa oroona gartaa abanoona gartaa kan hunda maaltu fete? Jaartiite yoo ni fini akka itti bulfattu wallaate firraa gadhiis qabe fete. Mana kiyya maaf dheeytanii mana hidhayinoo dheeyne maal hirkoo jira mana hijiba dheengadda waan naan jette maalii dagatte aboo dumaashiinoo mee ajjeesi gaafannan dumaashiidhaa fi miciyyoon teemeetaniin duraan waan irratti yuutuuba irratti waliin isin beekusan mee jeesi gaafannan gala kutanii atumaan afaan keetiin anaan hin jenne moogushan maal sakarantee jirta mooqa meediroo anarraas taanaan boruus taanaan waan shamarran oromoo irratti deemu inumaan dubbadda waan dhugaa jirtu anumaan dubbadda gaafsan nanimin naan jetteen jaartiin biyya jirti naan jette an gizeni finin dawle no biraga sana jirtin anjan gizeni finin akata sa gizeni finin sana ugan fin dufo nagafatani walin manasan deene si tu khijiba tara khanun dafde zulmich mata jaldi sogote birra raho mal feta birraa moo akkamitti maaliif mana kiyya dhaqee dubbiin jala citii baasa jaartitii natti maarree godhu jirta yoo fuudhuu feete jaartitii maarree si kan hunda maaltu feete birraas jaartii isaanii beeyta birraan nama waan akkana keessa deddeemuu si miti ifumaa jiiti dhugaa jaartii ta'etti miti tanaaf isanis waliin deemi san ta'uu baannaan akkasii irra malaatu ayyani beeyta. Nagarteettee murtii namatti qaachuun waa takka illee namni waa takka gootu hin jirtu namayyuu akka keetetti nyaatee dhugeessi bulaasi. San bira dabaree ammas obboleettii ta'e mana keessatti ergitee obboleettiin ta'e tumamtee illaa si fudhattee si galte. Ergitee manatti ijoollee Somaaliif hin fuudhin dandeessu. Naguma obboleettii ta'etillee illaa fudhachiiftee aggaltiti manatti. Arras boruus taanaan nuti dhugaa dubbachuudhaan inni deebisan jirtu.
duumaashi teenyeeftu bira dhaabbanna hanga dandeenyutti humnaan taatus hara feeteen dhuftu siitu hara kanaan yoo dhufateeti. Qaceeltaa qaceeliitti deemnuti bultii xiqqeessa wanni barbaadnu hin jirtu wanni harkannus hin jirtu wanni nurraa raftu hin jirtu wanni siif dabalus hin jirtu. Garuu shira deemu kana fudhachuu dadhabne malee. Yoo irraan tana si taates gabbaaneetuma dubbanna nuti. Nama biraa taatullee akkasuma. Malee hin fuune jaanii jaartii dhooysaa fuudhanii wanni ta'uun dhiirummaadhaa miti. Ati immoo faliif sila dhiira aartistiidhaaf hin jetta aartistii Oromootiif hin jetta fiidiyoo ta'e gizee irra fulaanu ani wanti aartistiidha aartistiin dhooysa fuudha akka uummanni bal'aan naaf dhagootti fuudha hadhan gaddaa sanna dhooysitee malee fuutu akka jibicha xeellaa nama dhugaa sitti modhabdeeti hootu naaf siitutu wal dura teenyeeti walitti dubbanna mushuu itti teessee an artistii Oromooti arusa dhooysaa akkamitti godhaa yoon godhachuu fedhe dirree been godhaa dirree baatee gaafasumaan godhin maquma wanni artistoota Oromootu balleessite. Maqaa artistoota Oromoodhaa maaliif balleessitame? An artistiin Ibrahim Adam yoon fuudhuu fedhe dirree been fuudhaa maa dirree baatee malee hin fuudhan hin gaafachi fuutusan. Fiidiyoo akka nam tokkolleen akka telefoonaan hin mariin akka jettee wanti goote as kana goote maal ni irraanfatte. Aboo boolichi yarbisuu jedhu kanumarraa illee sochuu baatu. Maal hajibnummaan adileen hajibnu guddinni wanni tanagee maal hattii tanagee. Hooy hajibni maal jaallimeta hajibni namaaf dhukatu riskiidha nama mul'atu immoo cinqiidha jaan. Ammaan tana gasii mul'ateeti cinqadhu. Takana dinja birran gumbo si kanneete hajibaate hattu marre adeeroo kiyyan birran maala kana kanu sinjuran. Akkuma dheengadda gaafa ijoolleedhaa wajjin walloltee rabshaan micoo san irratti dhufte irratti maftuu ajaartitti ta'e zammaan tana si hojii jirtu ta'an irratti dhufte irratti akkumaan si cinaa dhaabbadhettiin iftuu cinaa irraas akka ittiin dhaabbadha. Waan feetee fidde malee. Hoko waan ijoolleen sodaachisanii jiran mana kiyyan dhaqannaa isin agartanii isiniif dhufu jira. Hootu ammaan tana kottu kayyi. Dhuftus dhufuu baatu wanni nurraa raftu hin jirtu. Dhufuu fedhanis sana tani duraan beektu kottu. Manuma keessanittuu seenaa waan fiddus ilaalla. Siifi warra iskeetti ijaarrattee deemu jirtu nuti. Siifi obboleettiin ta'etis ilmoo namaa tanii fuutan hin jirtu. Feetu jaartii tammaan tana haaree dhabde san gartee miti. Haareen man tana fuute jechuufi. Haareen ma fuute san irraa dhabdeeti sandeetii fuutu isin. Miskiinatti as keessatti miskiina irra taphachuun hin jiru. Itti taphattee kan dura malee kan booda ittiin taphattee sammuu ta'etti illee fin hijibin. Hijibaa uduraafi. Oromooti tanumoonni jiru laa. Dheengadda akka nama waan tana keessa harkaan qabnetti waan akka hin jirretti an fuudhee hin jiru ni hijibanii cibinoo irratti of jiranii aboo adeeroo kiyya hin hijibiniitti gabbahi dhugaa jirtu jaartii ta'etti himi jaartiin ta'e dhugumatti himnaan dhugaatu qobsa dhugumatti himi wanti godhe wanni muggarree deemtee telefoona jala kaawwattee sammuu ishii gootuuf hin jirtu. Oromooti isinis ni gartan shira waan deemaa jiru gartanii an dhugaadha akkuma fiidiyoo halee daleelisee irratti akkuma gartan irratti nama isa biraa dhufe nama isa wajjin ichi baatii lama cinaa moo baatii sadiichi taa'ee biraa deeme aruusa isaatii fi waa hunda waliin qooddatee harkoo fi abaloo isaa hunda waliin qooddatee biraa deeme kun cibbichi reefu gizeen fi fiidiyoo isaa takka Ugan finna ya dage fado malin nabe to yom awal garre unan ja manam titi manam jiran se awne wa kasiti khotuti fuldura waltenye to dubanna
ichi teessee wanni xarra jettuuf hin jirtu. An na beektus na beekuu baattus na beekee isin hin jenneen. Na beekuu keetirraa isaa jaan qabonni. Wanni kanattuuf siin beeka maalii fi iccitii ayyaana jalaaf maaliif na jala abbaaf taadha. An dhugaa jiru numaan dubbadha. Arraas taanaan boruus taanaan numaan dubbadha dhugaa jiru. Gaaf sanatti maaliif kijiba si gaafannaan jaartiin biyya kutteedhaan jette. Giseen dawwalee gaafadhu immoo sanaa jirti yaan. Dhufee himnaan maaliif dhuftee na jala hin taadha malee ateetuun afaan balleeffata. Arraas taanaan boruus taanaan awwaan jiru hin usu dhugaa jirutu irratti lubbuutii yaattu kutaa malee irraan deebi'u. Cibbummaa kanaa tanaan adeemtee immoo bakki dheetu jirtu. Warri sii fi warri fakkaatu takka obboleettii ta'e takka Abdunaasir warreen haa isirratti aduluu barbaadan. Waa takka illee wanni fidanii jirtu. Hundi keessanuu hoota qophiidha nuti hundaafuu. Harkaan feetanis hundaan feetanis hootudha. Iftuun kana duraallee nama yoo rifee dhabde kana booda ni jirraaf nu jiraaf. Nuti biyya namaa tana keessa ni jirruuf akka obboleessaa obboleettiidha haadha abbaa walii taaneeti. Isin ammoo osoo wallaaltaniiti maqaa guddaa kana qabatanii maqaa aartistii Oromoodhaa qabatanii xarra jettan akkatti. Maquma kanaanuu nama duraan siyaameetutu balleessati badiin qabdu. Takkanaatiin isin jaatii Oromootii isinitti illee yaadadheetiin jira. Dubbii gurbaa kanaatu hedduu takka mataa harkusu jira. Waan hin jeefi waan hin yaadisee waddaan hin beekutti dhiifama irraa ta'a. Asumaan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin jaalannaa.